السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن دعوة تغية بقى نجان رفتن سنجتة ورين channel كنا فارا وتاتن جالتا إبراهيم يوتيوب رت سبسكرايب ولا أرمو كورسي نسيني كبدير في توتوريالي أنثروبولوجي خنته كم كورسي رايت ولا chapter 4 را ولله لقى فاينال فكيسين كو بيزو دعوة تغية كانت تيارجمنو هرس يونيفرسيتي كوليج فيا الرأي gara YouTubertiin fi Telegramaatiin illee barattootuma gargaaranne taf jechaa jirra. Isin subscribe godhuudhaan akka nu deeggartan isinin jenna. Kabajaaf jaalalaan saahiboottan keessaniif illee share akka gootan isin afeerra. Let's go. Chapter 4 Marginalized Minority and Vulnerable Group. Kana waliin lagarra daawwattoota kiyya maal akka ta'e jechuudha. 4.1 Definition of Concepts. Marginalization malaka teefi malaka hammatu of jalatti laalla jechuudha. Marginalization is defined as a treatment of person or social group as minor, insignificant or peripheral. Kana jechuun maal jechuudha? Ummanni tokko personiin tokko treatment of personiin tokko social group keessatti akka nama faayidaa hin qabnetti in shortly dhibba hubamuu jechuun hawaasarraa qofa baafamee nama laalamu yookaan peripheral jechuun moggaa hawaasarraa qofa ba'ee laalamu jechuudha. Social group keessatti kan ilaalcha negatiivii qabaniif jechuudha. Marginalization is involve exclusion jechuudha. Exclusion jechuun namarraa qofatti baasuu of certain group groupii hanga tokkorraa nama hanga tokko qofa baasuu from social interaction and marriage relation sharing food and drink kan hundarraa qofatti baasuu fakkeenyaaf yeroo fuudhaa kun gosa kanaatti dhiisi gosa miskiina kanatti kanina faa jedhanii itti heerumsiisuu diduu sharing food and drink bishaanii fi wantoota adda addaa nyaata irratti illee working and living together irratti illee waliin jireenya irratti illee qophatti baasanii laaluu kanaatu marginalization jedhama. Qophatti baasanii adda baasanii hawaasarraa laaluu jechuudha. Eenyufaatu marginalization ta'a yookaan eenyufaatu hawaasarraa adda baafamee qophatti negatiivaatiin laalama yoo inni ilaalle there are marginalized social group in every society. Bakka hunda addunyaa tan hundarra society'n marginalized ta'e ni jira. Every society and culture aadaa kamuu keessatti fakkeenyaaf women dubartoota children ijoollee older group nama umriidhaan manguddoo ta'e manguddoolee jechuudha. And people with disability ummata hanqina qaamaa jechuun qaama miidhamtoota jechuudha. Fakkeenyaaf warra miila hin qabne warra harka hin qabne fa'aa jechuudha. Disability jechuudha. Okay. Among marginalized group across the world addunyaa tan hundarratti uummanni namni amma tarreessine kun marginalized taatuma jira jechuudha. Amma the nature of level marginalization varies society to society. Garuu garaagara uummata tokkoo fi uummata tokko jidduutti marginalization kun garaagarummaa qaba. As a result of cultural diversity akkuma aadaan garaagaraa jirutti religious, ethnic and racial minority amantiidhaanis qofatti baasuu sabaan qofa baasuu shanyiidhaan qofa baasuu are also among the social group marginalized in different society and culture. Aadaadhaa fi hawaasa garaagaraa keessatti kanneen amma kana amantiidhaan fi kana kanatti qofa hawaasarraa qofa baasuun kun ni jira jechuudha. Craft workers such as tanner. Craft worker jechuun warreen harkaa waa dha'u jechuudha. Ogummaa harkaa warreen qaban kanneen akkam faadha warra gogaa duugu fa'a. Tanner jechuun warra gogaa duugu. Waan zaat taanis haayide jechuun gogaarraa duuganii uffata direesii adda addaa kan hojjetan fa'a. Potter jechuun immoo warra suphee dhooftu. And iron smiths are marginalized in many parts of Ethiopia. Addunyaa Itoophiyaa tana keessatti baay'ee marginalized ta'an akkuma beekamu isinillee hin beektan daawwattoota. Uummanni fakkeenyaaf amma pooteriin kun uummanni wantoota akka girgiraa fa'aa kana hojjetan magaalaa keessatti hin gurguran moggaa magaalaatti hin ilaallas jalatti moggaa magaalaa baanii gurguran. Kun maal jechuudha? Marginalized ta'an jechuudha. Okay. Inni biraa vulnerability dha. Vulnerability jechuun it is refers to state of being exposed to physical or emotional injury. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni tokko vulnerability ta'e jechuun exposed ta'e jechuun adda saaxilamuu jechuudha.
akka isaan waan takka hin dandeenyetti isaan yaadanii saaxila baasuu namarraa kophaa isaan baasuu fakkeenyaaf vulnerable group people exposed to possibility attack akka waan takka gochuu hin dandeenyetti harmis miidhaa akka waan miidhaa qabanitti or mistreatment akka waan ilaalcha negatiivii isaanii qabanitti muggatti isaan addaan baasanii expose godhuu hawaasa irraa kophaa baasuu jechuudha. Okay, as a result vulnerable vulnerable person or group need special attention. Kana jechuun maali? Warri kana vulnerable ta'e kun special attention gaarii bareedaa ta'e barbaada. Protection akka isaan eegamfaa barbaachisa. Support akka isaan deeggaran. Fakkeenyaaf nama miila qabne ati ni dandeessa ati baradhuus ni dandeessa jedhanii support godhuu gargaaruu isaan barbaachisa jechuudha. Okay? Because they are exposed to risk waan isaan akkanatti hawaasa irraa kophaa ba'aniif and then neglect because of their age umrii isaaniitii fi and disability qaama miidhamaa ta'uu isaaniitii wajjin waan vulnerable ta'aniif special support isaan barbaachisa jechuudha. University have introduced special need education for students. Universitiin gaama attention gaha kanatti maaliif namni kun nama qaama miidhamaadha malee nama sammuu miidhamaatii miti jettee waan yaadduuf education for studentidhaaf baay'ee haala gahaa taateen gargaartee uummata qaama miidhamtootaa kana special support ni gargaarti jechuudha. Deeggarsa ni gootiif jechuudha akkuma nu biratti beekamutti. Okay? Inni biraa minority groupidha. Minority group jechuun minority groupiin akkuma maqaan isaa agarsiistu minority civic irratti gaa yookaan yaadattan taate majority fi minority jira. Amma fakkeenyaaf biyya takka irratti filannoo biyya pirezidaantii biyyaa ta'uudhaaf majority keessaa filatamuu qabda jedha dimokiraasii irratti jechuudha civic. Akkasuma kunis minority kunis maal ta'e jechuudha marginalized ta'e jechuudha sabaan xiqqaa refers to small group of people within community region or country. Small group jechuun minority jechuun small people of group jechuudha. Small people of group muraasa ta'uu kana jechuun maali? Sabab muraasa ta'uu naannoo muraasa ta'uu uummata waa xiqqisho yookaan muraasa ta'uun majoritiin ta'uu dhabuun isaanii maal ta'a akka marginalized ta'an isaan godha. In most cases minority group are different from majority. Uummata saba guddaa uummata guddaa irraa wantoota garaagaraa isaan godhuu qaban. In terms of race, shanyiidhaan, religion, amantiidhaan, ethnicity and language, afaan dubbatanillee hatta afaan dubbatanillee minority taanaan marginalized ta'anii jiranii jechuudha biyya ta'e. Fakkeenyaaf for example Black American are minority in United States of America. Ummanni gurraachi Ameerikaadha United States keessatti minority dha muraasa jechuudha. Small group dha jechuudha. Christian could be minority in Muslim majority. Bakka Muslimni baay'een jirutti Kiristaanni muraasni jiraate minority dha jennaan. Muslim can be minority in predominantly Hindu society. Ummata Hindi keessatti waan Hindi baay'ee percent 90 ol jirtuuf Muslimni minority dha jechuudha. Okay, hence minority group can be ethnic minority saban xiqqaachuu religious minority amantiidhaan and racial minority kunneen hundi maal jechuudha minority dha jechuudha. Fakkeenya minority there are different from marginalization. Garaagarummaan marginalization dha kun numa jira as jalatti marginalization occupational fi age gender based marginalization ni ilaalla. Fakkeenyaaf gender based marginalization yoo ilaallu gender jechuu fi sex jechuun garaagara. Fakkeenyaaf afaan Oromootti yoo ta'u lachuu saala korniyaa jechuudha. Garuu Ingiliffaadhaan garaagarummaa ni qaban. Gender inequality involve discrimination on a group. Kana jechuun gender based marginalization bakki irraa ka'u gender inequality dha. Innis maal irraa ka'a discrimination of group of people based on their gender. Kana jechuun maalu discrimination jechuun loogummaa yookaan adda baasanii ilaaluu uummata tokko irraa adda baasanii ilaaluu
sababa saala isaaniitiin jechuudha. Sababa saala isaaniitiin womanidha kun boyidha jennee addaan baasanii ilaalu. Gender inequality mainly arise from social cultural norm. Aadaa hawaasa keessa jirtu aadaa hawaasni sanatti jiraatu irraa kan ka'u gender inequality. The manifestation of gender inequality vary from culture to culture. Aadaa takka irraa gara aadaa takka gender inequality kun ilaalchi gender inequality kan garaagarummaa qaba jira. In girls and women face of negative discrimination in society across the world. Akkuma addunyaatti shamarranii fi dubartoonni maal ta'anii exposed ta'an. Kana jechuun maal jechuudha? Negative discrimination. Ilaalcha negatiivii qabaniif jechuudha. Adda baasanii hawaasa irraa positive hin qabaniif jechuudha. Fakkeenyaaf akkam jenna? Isiin maal godhuu dandeessi? Isheen maal gochuu dandeessi? Dubartoonni baratanii eessa gahan fa'aa jennee ilaalcha akkanaa qabaniif jechuudha. Okay. Women are exposed to social and economic inequality. Walqixxummaa dhabuu agarsiisama kun inequality jechuun walqixatti hin laalamtu negative discrimination waan qabaniif jechuudha. Involving unfair distribution of wealth. Qabeenya illee waggaa addaan qoodaniif unfair haqaan addaan qoodaniif because exposed waan taatee jirtuuf income and job opportunity bakka hojiitti illee shamarran hin dandeessu waan jedhanii yaadaniif opportunity hojii irratti illee dhiibbaa irra geessaa jechuudha. Kun hundi marginalizing based on gender jennaan. Okay. Gender based marginalization is a global world problem. Akkuma addunyaatti rakkoo guddaa ta'ee jira. Akkuma addunyaa jechuun Itoophiyaa qofa hin jiru jechuudha. Addunyaa guutuu irra jira. It involves exclusion of girls and women from wide range of opportunity and social services. Shamarranii fi dubartoota ummata wide range ummata bal'aarraa kophatti baasanii laaluun kun addunyaa guutuu irra jira jechuudha. Kana jechuun filoosofoota garaagaraa Sokratos Plaatoon akkam akka jechaa ture. Dubartii fakkeenyaaf dubartiin tun namumaayii jecha yoo filoosofii Sokratos tokko dubbistan jechuudha. Namumaayii jedhanii hanga shakkanitti ilaalcha akkasii qabaachuu turu jechuudha. Kanaaf global problem akka addunyaatti jechuudha. World wide jechuudha. Okay. Gender disparity in education is good example. Kana jechuun fakkeenyaaf barumsa irratti yoo ilaalle shamarrin ilaalchi isaan barnootaaf qaban maali? Maatiin shamarran ni barsiifti jennee yoo ilaalle example guddaadha jechuudha. Kunuu gender inequality dha. Girls in developing country biyyoota guddachaa jiran keessatti especially who live in remote biyyoota amma guddachaa jiran keessatti jechuudha. Ilaalchuma akka fakkeenyaaf ilaalcha fagoodha. Remote jechuun ilaalcha fagoo qabaniif jireenyumarraa waan in rural area warreen magaalaa irra jiraatanii fi baadiyyaa irra jechuudha are excluded from formal education. Barumsumarraa exclude godhan akkam baranne godhuu kanaatu marginalization jechuudha. Okay. Enrollment of girls in higher education is lower than the boy. Kana jechuun maal jechuudha? Ilaalchummaan hirmaannaa barattoota shamarranii barnootaaf qabanu kan dhiiraati kan booyidha gadi jechuudha. Kanaaf dhiira barsiisaniiti shamara marginalized godhanii hin barsiisanii jechuudha. In short the concept is women don't enjoy equal employment opportunity. Kana jechuun maali? Shamarra dubartoonni akka isaan hin gammanne hojii isaanitti isaan godha jechuudha. Akka isaan hin gammanne don't enjoy akka isaan hin gammanne isaan godhuu danda'a jechuudha carraa isaan irratti. They don't have equal right. Mirga wal qixaa hin qaban. Kunummaa silaa waan taa'amuu qabu. Mirga wal qixaa qaban jedhamoo garuu isaan mirga wal qixaa qaban jedhanii mirga wal qixaa hin qaban jechuu isaan. Property ownership and inheritance. Qabeenya addaan guddachuu fi qoodamiinsa garaagaraa irratti wal qixa jedhanii wal qixaa hin fakkeenyaaf intaraansii malaafaa ilaalle wal qixa godha 300 fi 300 lachuutu silaa shamarra maal godhu qaba shamaraa fi dhiirri wal qixa jedhanii waan marginalize godhaniif malee wal qixa ta'uu hin qabu. Women and girls are also vulnerable to gender based violence. Shamarranii fi dubartoonni baay'ee vulnerable ta'anii jiran marginalize bichaa miti vulnerable illee ta'anii jiranii such as rape gudeeduu early child marriage ijoollummaadhaan isaan heerumsiisu kun hundi maal irraa ka'e vulnerability irraa ka'e abduction or forced marriage dirqamaan heerumsiisuu jechuun butanii fuudhuufa domestic violence mana keessatti illee akka waan takka hin dandeenyetti ilaalcha akkasii violence akkasii qabaachuu fi female genital cutting or
dhaqna qabaa dubartootaatti illee kun hundi maaliif vulnerability based on genderiiti jechuudha. Okay. Inni bira they are some customary practices that affect the health and well-being of the girls and women. Kun immoo ilaalchee aadaa akkanaa kun affect godha health isaanii irratti. Fakkeenyaaf dhaqna qabaa kana fa'a kun maal godha affect health isaanii affect godhuu danda'a. These practices collectively are called harmful traditional practice. Baay'ee hamaa kan ta'e jechuudha. Kanneen akkanaa kuni vulnerability hamaa ta'e jechuudha. As jalatti gaa waliin kan laallu isaan kana fakkeenyaaf illee kan female genital cutting fi kun most region in Ethiopia keessatti baay'ee bal'aadha jaa kanneen moojula irraa ni dubbistanii bakka ijoo qofaan isiniif yeroo fayyadamee ilaalla jechuudha. Okay. Inni tiyaanu marginalization occupational group hojii irratti kan marginalize ta'an jechuudha. According to anthropological finding, they are occupational marginalized group in many parts of Ethiopia. Ethiopia bakka garaagaraatti hojiidhaan warreen marginalized ta'e ilaalla. The following marginalized occupational group in our country biyya teenya keessatti kanneen hojiidhaan marginalized ta'an hawaasarraa kophatti baafamanii ilaalan kanneen akkamii taanar warreen gogaa duugu uffata fa'aatti hojjetan kan reefu jennesan jechuudha. Pootarii warreen suphee dha'u gingiraadhaa fi wantoota garaagaraa jechuudha. Inni bira weaverii jechuun the person who weave jechuudha. Nama weavii hojjetuun weaver jedhaniin kan uffata dha'u jechuudha. Maqaa hiikaan isaa jechuudha. Okay. And ironism kunneen maal jechuudha warreen marginalized occupational hojii isaaniitti warreen marginalized jechuudha. These craft worker have different name in different parts of the country. Biyya garaagaraa biyya mateenya tanatti bakka garaagaraatti maqaa garaagaraa qaba jira. Craft worker jechuun warreen ogummaa harkaa qaban kan akka pootarii onfaa taanarii fa'aa consider as impure akka waan qulqulluu hin ta'initti and exclude from social interaction. Walitti dhiyeenya yookaan hawaasummaa relation hawaasummaa wajjin qaban exclude irraa godhan isaan wajjin fuudhaa heeruman qaban guyyaa ayyaana isaanii wajjin kophatti baafamanii laalaman kun hundi maali marginalized occupational jechuudha. Okay. Ownership of economic resource example land lafa illee gahaa itti kannanii in participation in association and celebration ayyaanaa fi waldaa garaagaraa keessatti sababa hojii isaaniitiin exclude godhanii hawaasa irraa waan laalaniif hojii isaaniitiin marginalize ta'anii jechuudha Itoophiyaa keessatti illee. Okay. Akkuma gubbaa jirutti marginalized occupational group are people engaged in craft work such as pottery, tannery and iron works. Akkuma solitti ibsina kana kuni craft worker in Ethiopia produce several articles such as traditional hand woven clothes, household utensil and farm tool. Craft worker ogummaa kana warreen qaban Itoophiyaa keessatti baay'ee ni jira garuu marginalized ta'an. Fakkeenyaaf meeshaalee mana keessaa albee fi farm tool akaafaa yookaan qottuu jechuudha. Loqoda keenyaan akaafaa jedhama. Kan hunda kan hojjetan garuu marginalized ta'an. Hojiin isaan hojjetan hojii baay'ee barbaachistuudha garuu hojii san ni tuffatamanii jechuun moggaatti ilaalaman jechuudha. Okay. Please give me attention student. Attention anaaf kannaa as deebi'aan dhaggeeffadha. Craft worker lead a life of paradox. Life of paradox. Kana jechuun craft worker horii ogummaa kana qabu paradox jechuun kophaa baanii nation of contrary namarraa kophaa baanii yoo namni magaalaa keessa jiraate isaa moggaa magaalaa kan jiraatan jechuudha. Life akkasii jiraatan baay'ee yeroo baay'ee fakkeenyaaf yoo ati albee bitachuu barbaadde deem gooroo san irra dhaqee achirraa bitadhu sin jedhan magaalaa irratti argite. Maaliif marginalized waan ta'aniif magaalaa walakkaa fidatanii gurgurachuullee hin danda'an jechuudha. Hojiidhaan marginalized ta'an jechuudha. Okay. They have important contribution to their community. However, they are marginalized by dominant and majority group.
ummata majoritiidhaan waan marginalized ta'aniif magaalaa keessatti illee dhufanii gurgurachuu hin dandeenye jechuudha. For example, Weaver warreen uffata dhawoosan jechuudha produce cultural clothes highly demand by thousands. Uffata kana baay'ee namni kumaatamni kan barbaadu Weaverii uffata Weaveriin hojjetu kan and million of people ummata miliyoona olii barbaadaa'u. Many people use cultural clothes uffata aadaadhaa itti fayyadaman uummanni baay'een jechuudha. During annual celebration yeroo ayyaana yeroo religious holiday yeroo ayyaana amantii garaagaraa wedding yeroo wedding garaagaraa fi cultural day yeroo ayyaana aadaa isaaniitii fi morning yookiin soaring jechuudha. Yeroo boo'ichaa yeroo gaddaa jechuudha. Yeroo kana hunda kan itti fayyadamanii uffata kana kan baay'ee namni miliyoona ol itti fayyadamanii marginalize godhanii kabajaa dhorkan jechuudha. Uummata hojiidhaan marginalize ta'e kana jechuudha. Okay, the demand of cultural dress has been increasing in the last 3 decades. Waggoota 30 kana keessa baay'ee fedhiin uffata aadaa kun dabalaa dhufe jira. People dress cultural clothes in different occasions such as cultural festival, days of nation and nationality and religious celebration. Uffata kana yeroo adda addaatti kana kanatti fayyadamanii fedhiin isaa ol ka'aa dhufee jiru uummanni ammallee manni isaan gurguru jechuudha. Marginalized ta'aniituma jiran jechuudha. Okay, ironsmiths are among occupational group marginalized in many cultural settings in Ethiopia. Warri ironsmiths hojjetuunillee Itoophiyaa keessatti baay'ee marginalized ta'an. Ironsmiths make and repair iron article without using machine. Ironsmiths kun gaa warra osoo maashina hin fayyadamne meeshaalee wali qoobu. Fakkeenyaaf albeen takka hoddaan cabte osoo maashina hin fayyadamne walitti kan deebisuu danda'uun ironsmiths sibiila warreen qoobu jechuudha. Okay, they contribute a lot of especially in rural area. Baadiyyaa irratti fa'aa yeroo baay'ee contribution qaba jechuudha. Baay'ee hirmaata jechuudha. Ironsmiths serve rural community by producing farming tool. Meeshaalee qonnaa kan akka plough, shears, sickles and hoes. Kanneen meeshaalee asirratti kaafaman kan hunda kan hojjetu marginalized ta'ee ilaalama. In Ethiopia family widely used household utensils jechuun meeshaalee mana keessaa kan akka albee, qottoo kun eenyuun tolfama made by ironsmiths. Warreen sibiila qoybu kanaan hojjetama jechuudha. Without using machine osoo maashina hin hojjeefne amma dura jechuudha. Hawaasni keenya akka keessatti hojjechaa ture. Yeroo ammaa gaa maashinni baay'ee waan jiruuf tarii beekuu dhabuu dandeessan jechuudha. Okay, tanners make laser production. Kunoo tannerii illee akkuma reefu jenne warreen gogaa duugu jechuudha. Isaan kun maal godhanii serve community member baay'ee ummata fayyadan uffata hojjechuudhaan dressingii jechuudha. Pottery produce pottery article essential for food processing nyaata hojjechuufaadhaaf and serving and fetching water bishaanii fi wantoota adda addaatti irratti qulqulleessuu fi wantoota garaagaraatiif kan itti fayyadamanii pottery waan hojjete kanaa jechuudha. Potteriin suphee dhooyituun sanii jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota itti dhugan geeboota garaagaraatti fi wantoota adda addaatti jira baadiyyaarra jechuudha. Draft their contribution. These craft workers are considered inferior akka waan namaa gaditti ilaalaman. Marginalized from wide area of social interaction. Biyyarraa fudhatti ilaalamanii kan ilaalamanii jechuudha. Ilaalcha negatiivii qabaniif jechuudha. Okay, marginalized of despised or hated occupational group is manifested in many ways different in parts of Ethiopia. Kana jechuun Itoophiyaa ilaalchi marginalization warra hojii kanaaf qaban akkamii jechuudha. Fakkeenyaaf namtichi Deena Freeman and Alula Pancrast jedhamu anthropologist baay'ee well known ta'e kan beekamu identify different form of marginalization targeting minority occupational group. Kanarra dhaabbatee warreen hojiidhaan marginalized ta'e, warra economicdhaan marginalized ta'e, warra cultural marginalized ta'e fi special marginalization illee kan addaa jee bakka adda addaa qoodee jira namtichi kun jechuudha. Ni ilaala tokko tokkoon give me attention student please. Inni jalqabaa fi inni tokkoffaa type of marginalization kan ta'e special marginalization jedhama. Special marginalization kana jechuun maal akka ta'e manifestation isaa immoo craft worker settle live on outskirts or peripheral of village jechuun akkuma maqaan isaa ibsutti special
marginalization jechuun warra craft worker yookaan warri hojii humna hojii ogummaa harkaa hojjetu qabu kuni out street jechuun magaalaarraa qophatti magaalaarraa fagaatee qarqara magaalaadhaa kan jiraatu jechuudha. Or village yookaan gandarraa moggaa kan jiraatu near to forest qarqara gaaraa kan jiraatu on puruland lafa gadi bu'aa fi lafa moggaarra kan jiraatu jechuudha. Around steep slope jechuun gooroo moggaa bakka achirra jedhee namatti akeekuu danda'u tokko achirra kan jiraatan jechuudha warri speeshaalidha kun. Kana jechuun hojuma isaatiin marginalized ta'anii jechuudha kunis. They are segregated at marketplace. Segregated jechuun kan addaan baafame jechuudha. Addaan baasu eessarraa marketplace magaalaarraa addaan baasu. They sell their good at out street. Kana jechuudha uffata isaanii taqa pottery isaanii suphee dhawonsanii oggaa gurguruu barbaadan border of market yookaan out street magaalaarraa moggaa achi dhaqanii achi gurguratan jechuudha. Bakka beekamtuu qabanii moggaa magaalaa achi dhaqanii achi gurguranii jechuudha. Kunillee marginalization occupation iti gaa'ii special marginalization jennaan. When they walk along a road yeroo isaan karaarra deeman jechuudha. They are expected to give way for other. Fakkeenyaaf bulchummaan magaalaa takkaa yoo dhufe akkanatti karaarratti irraa maqee jechuudha. Nama kaaniif karaa dhiisee ofii karaa dhiphaarra deema jechuudha. Kabajaa hin qabu jechuudha. Kana jechuun irree marginalized tahee jechuudha. Okay. And they work on lower side of the road. Karaarraa moggaa karmarra iyyuu hin deemu. Karaarraa moggaarra kan deemuuni special marginalization jennaan jechuudha. Isinii galee daawwattoota. Inni lamaffaa economic marginalizationidha. Komantii barreessaa yoo isiniif hin galin bakkaan irra deebi'uu qabu irra deebi'ee haala adda ta'een isiniif explain godhee bira dabra. Because namni harma isin hin galin fakkeenyaaf namni isinii galee tarii qormaata baay'ee hojjechuu dandeessa waan ta'eef bakka isin hin galin komantii jalatti naaf barreessaadha. Maaliif jennaan irra deebi'ee waan barbaade hojjedha. Qormaata isaatillee yoo rabbiin naa laaffise isiniif qabadhee kan hin deebi'u ta'a jechuudha. Yaada keessan baay'ee murteessaa jechuudha. Okay, economic marginalization jedhanii lamaffaa. Asirratti immoo craft worker are excluded from certain economic activity. Depend on economy dha asirratti. Craft worker yookaan warri ogummaa harkaa qaban kun jechuudha. Exclude tan hawaasa irraa baafamanii qophatti economy isaaniitiif jecha include production oomishoota garaagaraa isaaniitiif jechuudha. Exchange nama illee wal jiruu fi gurgurachuu fi wantoota garaagaraatiif qophatti baafamanii ilaalaman. In some culture aadaalee takka keessa they are not allowed to cultivate crop. Lafuma irratti oomishannu fakkeenyaaf mana bakka taa'anii itti waa hojjechiisanis ta'uu danda'a. Cultivate cropping qonnaa qofa osoo hin ta'in bakka itti gurguratanillee bakka gahaa isaaniif hin kennan hin eeyyamaniif magaalaa keessa jechuudha. They are limited to access land. Lafa gahaa hin argatan. And land ownership. Lafa isaaniif geessu gahaa hin argatan. Lafa itti gurguratanis ta'e lafa qotanillee lafa qotanillee sababa marginalized ta'aniif hin argatan gahaa jechuudha. Okay. Inni bira social marginalization dha. Asirratti immoo craft worker are excluded from intermarriage. As the name indicate social jechuun hawaasummaarraa qophatti baafamu jechuudha. Fakkeenyaaf intermarriage walitti heerumsisuu. They don't share burial place. Yeroo namni tokko du'e jechuudha isaanirraa bakka awwaalchaa gahaa yookaan isaanii wajjin share godhachuu dhabuu jechuudha. Place with other nama marginalized hin ta'in wajjin share godhachuu dhabu kunis social marginalization dha. Daawwattoota isiniif galaa deemuu qaba. They are excluded from membership of association. Association irraa illee dhaabbattoota garaagaraa gamtaalee garaagaraa irraayis exclude ta'an moggatti baafaman. Such as iddiriifaa afooshaalee garaagaraa wantoota kana hundarraa social attisideem indicate akkuma maqaan isaa agarsiisu hawaasummaarraa qophatti baafamu jechuudha. When marginalized group are allowed to participate in social event. Yeroo manni marginalized ta'e kun itti dhufanii social event fakkeenyaaf aruuza garaagaraa irratti itti argamuudhaaf jedhanii hayyama gaafatan they must sit on their floor separately sometimes outside house or near of the door. Yeroo isaan dhufan bakka akka aruuza kana fa'aa jechuudha achi taa'ee jechuudha holaarra barriirra taa'e jedhanii jechuudha. Sometimes door of the house
Ulaa irra taa'e yookaan balbala irra taa'e jechuudha. Lakkoofsa gaayis daawwattoota balbala irra taa'isanii jechuudha. Because social of marginalization sababuma social marginalized ta'anii fi bakka waan hojjechuu danda'u nama qulqulluutu isaan ilaalan jechuudha. Okay, cultural marginalization inni xumura. Cultural marginalization jechuun ammoo aadaadhaan qofatti baasuu jechuudha. Is cultural marginalization is manifested in negative stereotypes such as following. Negative stereotype jechuun loogiiwwan negatiivii ta'an bakka ilaalcha negatiivii adda baasuu jechuudha. Ilaalcha negatiivii kan irraa qaban kanaatu negative stereotype dha. Fakkeenyaaf occupational minority are labeled as impurity. Warri ogummaa hojiidhaatiin marginalized ta'e kun like as impure akka waan qulqulluu hin ta'ini and polluting akka waan namni isaan harkaan isaan tuqee faalamu akka waan akkasitti ilaalcha akkasii qabaniif jechuudha. They are accused of eating animal. Isaan yeroo nyaatan eating animal nyaatan that have died without being slaughtered. Osoo hin gorra'in osoo hin qalin nyaatanii akkamitti harka isaanii harka fuutaa akkamitti isaan dubbistaa jedhaniiti marginalize godhan jechuudha. Akkamiin nama kanaatti yoo itti heerumsiisu illee taate nama kanaatti heerumsiifna. Uummata osoo loon yookaan re'ee osoo hin gorra'in nyaatu irratti heerumsiifna jedhaniiti marginalize godhan hojii isaaniitiin jechuudha. Garuu isaaniitu akkasii jechuudha miti bakka kanatti isaan osoo hin gorra'in nyaatanii miti. Hawaasaatu ilaalcha akkasii qabaaf aadaa akkasii jedhanii waan yaadaniif akkasii malee namni ilaalcha kun dhugaadha jedhu hin jiru jechuudha. Anthropologistiin fadheewu jechuudha. Okay, occupational minority are also considered unreliable. Kana jechuun fakkeenyaaf warreen marginalized ta'an kana keessaa tokko dhufee natti heerumsiisaadha jee warra marginalized hin ta'initti yoo dhufu unreliable hin amanan jechuun ittiin heerumsisan isaan hin amanan jechuudha. Lacking morality ummata safuu hin qabne jedhanii waan yaadaniif ittiin hin amananii respect hin kennaniifi respectable jechuudha. And shame qaanyiidha akkamitti isaanitti intala kanatti tarii hawaasni tokko yoonii fi itti heerumsisellee akkamitti ati sheemiidhaa barre hin qaanfattu akkamitti ummata akkanaatti intala heerumsiifte jedhaniiti marginalize godhan jechuudha. Isinii galee daawwattoota amma gaa asirrattiin xumuraa paartii jalqabaati jechuudha. Anthropology chapter 4 dha kan waliin ilaalaa turre. Isin komantii jalatti yaada keessan barreessuu hin dagatinaadha. Koonkoorsiis eegalee turre koorsiilee garaagaraa fuuldura yeroo kan hojjedhuun ta'aa rabbiin naaf haa laaffisu. Du'aa naa godha na bira dhaabbadhaa subscribe share godhuudhaani. Inni itti aanu immoo age based vulnerability. Age jechuun umrii dhaabbatee kan laalamu jechuudha. Kan reefu laallee maal genderiidha. Kun amma eejiidha umriidhaan eenyufaan akka marginalized ta'u yookaan vulnerable akka ta'u fi kana hunda xumura irratti immoo vulnerability fi marginalization garaagarummaan isaa maal akka ta'ee fi kana hin ilaalla. San dura immoo eenyu akka umriidhaan fakkeenyaaf ijoolleen marginalized taati jennee akka walitti dabarsine shamarranis marginalized ta'a jenna. Fakkeenyaaf namni kun wooma hojjechuu danda'a fuuldura bakka guddaa gahaa jedhanii hin yaadan jechuudha. Hawaasni hoggaa marginalize godhu jechuudha hawaasa keessaa. Nullee egaa marginalize taatuma guddannee amma as geenye wanni isin barsiisaa jirruuf ammoo marginalizing kun akka ittiin fufne akka dhaabnu hawaasa keessatti akka dhaabnuu fi amma isiniif waraabaa jirra viidiyoo kana. Isinillee yaada qabdan komantii jalatti marginalizing kun akkamii isin biratti akkam akka ta'e nuuf xaafaadha nuuf barreessaadha. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa galata qabdanii nagatti hanga fuuldura wal agarrutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.